Kalau berpada amanah pun wala menurut itu pernah terlibat. Toko gara aman itu macam ini. Ane bafilis desa kafilis ini berbeda sama aku ambil beda. Garu isini mo ambora wala makapi. Lama famu adia kena nubi derute. Gara tu mau berpada nugara terlibat aslis. Aye. Hagam qabdi hagamin qabdu mucaan kun nama to'oyti tikkeetti muratte galuu dandeessu miti wallahi nama birrii ofirkaa qabdu miti maatii keenya soolumaan gargaarra ammas immoo waan hojjetaa turte ni qabdi kanas nu hundinuu ni beekna birrii tokko hin qabdu jechuudha otoo har'a kaate galuuf jette bakka kanatti inni silaayyuu waan jaallatuu fi isiinis immoo abbaa manaasiiti erga yaani dhimmi kun argame abbaa manaa kiyyaatti galuun barbaada seenaan aan jette Ani kun hiriyaa isheeti abbaa manaa isheetti akkasiin galtuuf anis immoo nin fedha malee yookaan dammoo akkasiin hin galle hin barbaadu jechuudha. Akkamittan abbaa manaa keetti Muhammad Bayaanii ana caala hin beektan natti fakkaatu. Wallahi isaan akka obboleeyyan kiyyaa ta'an wajjin barannaa isaa inni nu barsiisa ani boonee barattuu isaaniiti. Ergan Islaamaa fadhe waggaa lama keessa irra caalan baay'inaan isaan beeku. Ustaanni kun taa'eetuma ijoollee barsiisaa jira malee waa tokko gabii tokko hin qabu. Mana ijaarrataa jira namni kun ammallee mana hin xumuranne. Ibsa da'e amzaayee koo dubbataan jira bar. Yeefa baay'ee jiddu baata akka dubbachuu barbaadu. Daqiiqa nan xumuradha. Namni kun gargaarsa isa barbaachisa. Tokkoffaa ishiin dalagataa jirti maal kan jettan dubartiin takka gaafa daladdu warra ishiitiif daladhin beetu ijoolleen biyya arabaa jirru warra mana ijaaramaa maaltu godhamaa obboleewwantu barsiifamaa isaanirra afee yoomki mana ijaarratte Senegalee miti wanta irraa afee immoo galtee nama kan wajjin jiraachuu qabaachuu dhiisuu dandeesse. Inni gaafsaa dhiirri tokko gaafa ni kan nama godhatu dubartii tokko jiraachisuudhaaf. Inni kun amma inni taa'etu barsiisaa jira amciyyoon tokko zawuu jettee itti galtee hayamaa jedhan jiraatamme. Warri isaanii kan jiran baadiyyaadha. Ishiin baadiyyaatti deebiti moo isatu akkiitti isa biratti galti. Mee jiruu isaanii akkam ta'a gali kan jettanii jinqitan. Yoo angaltu feetanii dhugaa sanitti namni kun mana ijaarrataa jira. Mana isaa hin xumuranne mana isaa xumuratu birrii walitti qabaa kennaafiitoo. Mana san xumuratee mucayyoon hin galti qophiidha. Dhugaan jiru kanuma. Isaan alatti akkana jettee akkas jedhee minaamin jechi namaa miti masqalii forfaayilii godhachuu jechi nama sammuu nama baafachiisa nama obsa qabu yoo ta'e malee miidiyaa kanarratti obsa jabina yoo ta'e malee uummanni miidiyaa kana mataa nama baafachiisa. Kanaaf jecha hilaalina namicha kana waa godha ol deebisaa manatti inshallah manatti haa deebi'u engadda ustaadonni solitti qabani akka inni waan akkana hin dubbanne kanaan booda godhe miidiyaa irratti akka inni dubbii hin goone godha waan ta'eef yoo dandeessan gargaara yoo hin dandeenye immoo kanas waanuma isaaniitu isin haasa'ina olittis qabatanii dubbii hin godhin halkanii guyyaa kanas jiruu isaanii akka jiraachaa jiraatan waan ta'eef. Kanuman jechuu barbaada. Galatoon ulfaadhu kan naako. Gaafii nu gaafa hireen maantana. Haasawaa kana keessa uummataa ta'e. Isuma gargaarsaa san irratti dhimmamaa ta'u gargaara. Yoo gargaaruu baatan kalas mana keessa fiddanii waanuma isaanirraa hin haasa'ina. Gargaara akka Oromoo tokkotti inni kun hin barsiisa namni kun barsiisaadha yoo walitti qabdanii fi gargaartamaa rakkoo qabu. Namni kun miskiina duraan barataa ture ofiidha darasaa deebi'ee miskiinota ijoollee meeqa kan inni qaraasee qoraana xumursiisa hadiisa meeqa xumursiise yoo gargaartamaa rakkoo qaba. Akka afaan hin dubbatu miti namni kun miskiina waa tokko hin qabu kireeffateeti kan inni achi keessa taa'etu ijoollee barsiisaa ooluu immoo keessatti. Akka inni baay'atoo dubbatu kanaa miti jireenyi. Yoo dandeessan gargaara ana akka obbolummaa isinitti himaa jira. Waa dhimmi isaanii kun akka miidiyaa irraa saamu kana miti wallahi waa tokko hin qabu namni kun. Mana isaayyuu ijoolleetu birrii walitti qabee fi mana ijaarrataa jira. Harargeetti jechuudha hararitti.
gargaara kanuman jechuu barbaade irratti dhimmadhaa yaada keessan godhaa inni amma yeroo baay'ee dubbatuu isa dhurka wallahi dubbataa hin jiru hin qaanfate amma laal ati dubbiyyuu adda baafteef ummatuma kanaafuu sii galee ummanni nuti ishii achi geessine waa'ee gargaarsa ishii kanaa karaa ishii irraa wanni godha amma yoo manni tokko jalqabamee bakka jiru taate fixamee fi feetu booniyye eegnuti namni gargaaree mana san xumureef darasaadha namni kun wantiin dalagaa jira obboleeyyan kee dhaggeeffadha akka jiba achirraa walirraa wallahi darasaadha ofiifuu darasaa barsiisa nama diiniif qabe manaa miti dhaggeeffadha fooqillee yoo ijaarte ni jira kana sheekotii hedduuf godhaa jiranii darasaa hedduufis godhaa jiran rakkoota kan qabu garuu fidanii kallattiidhaan booniyyeetti galchaa dhimma booniyyeetti wanni booniyyee yoo jireette jalaa deemti booniyyee maaree kana keessa meessan yoo manni kun haa xumuramuuf jedhan manni inni xumuramaaf akka karaa ifa ta'etti jechuudha akka ammatti dhufte kanatti ummataa ifa ta'e mana tokkoo kamama jalqabame jira ni xumurraaf yaa ni xumurraaf yaa warri biyyaatis onlaayinaatis guutuun godheeti bas karaas biraa godaana garuu deebisee ummata biratti kara biraatiin dhimma booniyyee galchuutiin fakkeessanii gargaarsa akkasiisantu ummata waliin dheelaan dubbii ati amma akkatti ifa laa booniyyeen bartikeetti waa xiqqoodhame hamzaa nama biyya galchuuf biyaansi damooza ishii ji'a tokko ji'a lamaati namni kun biyya cal jettee galtee namni kun darasaadha ofifuu hin barata hin barsiisa mee maaliidhaan ishii jiraachisan namni kun jiraachuudhaaf aramuu qaba mooqotuu qaba ishii baadiyyaatti gaddeebi'e nama waan kana godhuu miti ustaas Muhammad Bayaan nama katamaatti barataa ofiidha baratee barsiisu waan ta'eef namni kun gaafa katamaatti galee kasuuqii wayii banachuu qaba nigdii wayii godhachuu qaba si galee mana sanirrayyuu darbee jechuudha kanaaf gadhaabame nama kana wallahi qalbii isaa kullaa yaa obboleeyyan keenyatu sabee kabar inni miskiina gaafa boo'ee du'aa'ee nama godha akka miidiyaa kanaa miti namni kun baay'ee qalbii laafa ani wallahi akka obboleecha kiyyaatti naan mari'ata gattaa'ee bariyaa kenna akkana naan jedhanuu isaan beeka siluma honatti mijuu baate abshir kannaa koo sini galee Amadii kanni wallahi abshir dubbadhu Amaduu kiyya dubbadhu Hayye inshallah yaada buleettiin keenya kennan kaasirratti waa dabala akka gootan isin waan amma kennaan jette kuni mana ijaarrataa jira akkasidha gargaara yoo gargaaruu barbaaddan namoonni gargaara jedhamtan kun yoo isinitti tole gargaara isinitti tolu taanaan dhiisa callisaati waa'ee booniyyee fi ustaazni kun waliin jiraachuu qaddarallahu maa yashaa rabbitu qaddara waan sana nama tokko galchu maaliif fakkeenyaaf jarri kun waliin jiraachuu danda'u sagalee gadi qabee xiqqoo jarri kuni waliin jiraachuu danda'u waliin jiraachuu dhabuu danda'u kuni rabbiin harkadha sababaan isaa namni abbaa ijoollee 5 abbaa ijoollee 6 waliin ta'ee waliin jiraatee gargar hin ba'a yookaan du'aan gargar ba'a yoo feetu rabbiin ituu jarri kun lamaan waliin argin tokko keessaa fuudhuu danda'a mana gammachuu rabbiin mana gaddaa godhee argamsiisuu danda'a inni kuni harka rabbii keessadha garuu isin nama kana gargaara ani isin gargaartan ustaaz Muhammad Bayaaniinidha booniyyee na gargaara jedhaan jirtu abbaa manaa kootti galuuf gargaarsa nu barbaachisaa jette miti okay kan gargaara musheen jedhaa jirtu abbaa manaadha gargaara abbaa manaa sana isaan walitti dabalamanii yoo dabalamuu baatan jireenyaa ta'uu danda'a kan namni itti walitti hin dabalamne yookaan jireenyaa yookaan qadara rabbi waan rabbiin murteessee jechuudha isa kanaafiyyu inni isaan walitti dabalamuu dhiisuu isin hin galchu inni kun dhimma dhuunfaa isaaniidha kana keessa seentanii illaaqinaa isinti ishee bulcha miti isinti isa bulcha miti isatu ishee bulfata isheetu isa jalatti bula murtee mataa isaanii keessa akka seentanii illaaqite galatooma galatoomi ustaad Ahmad Hamza waan dubbattu ni qabdaa takkanin qaba yaada bareedaa kee baay'ee namni waan isaanii kana gara biraafaatti herreega guddaa tokko dha'ee ta'oofaa ture jiddumaan amma kennaa waan bareedaa kaastee ustaas Ahmadillee irratti dabalanii dhimmichi akkuma atuumee akkanuma laale wanni isaan kaasan sanii galteen isiin itti galtu san dirqama raawwatee dhumachuun bareeduma akkuma nama hundaattuu gizee ilaallu namni kun barsiisaadha. As keessatti wanni gariin yaada san gubbaadhaan isa dabalatee waa hedduun itti ulfaachuu danda'a. Asii barsiisaadha, asii jaartii isaatii galu jira, asii waan kana dhiibu jira. Hedduu namatti ulfaachuu danda'a. Wanni kun waan fagoo goonuu miti bakka ibsaa yaada kana.
wala mana mubaarakii fi wala mana waan yookaan mana kiyya goonee yookaan manuma kee kana goonee ustaas amma faawunda jii namoota hedduu dabalannee ifumaa deebinee goona ciqinciqiin dhumateera kakana. Wanni kuni waan nuti ragga bobbaanee fuunee isa biratti waa dabarsinee isiillee akkasin nagaa hangaltu hagoonu ta'a inshaallah yeroo gabaabaa keessatti keessaa walitti deebinee anaa fi ibsaa fi ustaas Ahmadii fi maama Bayaanjii wal mari'annee galgala tokko laallee sagantaa asumatti deebisnee naa fi ibsaan goonee yoo namni biraa jiraachuu baateewu haasawa dhedheeraa waan kana quuqama qabaachuu danda'u qaba ilmi namaa as qofaan garanaan achi nama arrabsuun waan guddaa waa gaarii miti waan garii namni wal bira kaa'ee ilaaluun gaariidha nama kana amma ani yoo numaan aare maaltu aarsee jalqaba maaliif aartaan gaafii biraa ammoo maaltu aarseen waan biraa maal nama hubachuun waan biraa nama hubachuun waan biraa kanaafi waan kana laallee sagantaa qabnee ifuma keenyaafu irra gaddeebina malee waan dhiifamuu qabu miti anamma yaada kana eega kee bakka wanni kun waan dhugumaan eega wanni akkasii kadeemamu jiraatu ta'e eega hagasuu laffa'anii ifumaafu jiruu fuula duraatiif karooraa qabaatanii wal jaarsaa jaartii wal mari'atan malee waan sanuu deemutti hin jiran jechuu amna sanuu. Of course. Wal mari'atanii jaarsaa jaartiin mana sanuu tolfachaa waan sanuu deemuu jiraachuu sadarkaa guddaa deemuu jiraachuudha jechuudha namni. Kanaafi waan isaan qaccarraan gaansan goolabuufiini gara hawaasaatiin illee bareedaadha. Namni hundinuu asuma dhobboku waan si afaanii bee dhobboku godhaa deemuu gaarii miti malee waanuma si keessa dhufe darbaa deemuu gaarii miti namni hundinuu itti yaadee obboleessa kee tokko osoo mana kee keessaa obboleessi kee jiruun hagana shoora argooyte dhugaas itti dhaga'ama. Gara arrabaatiin osoo hin ta'in yookaan gara maraatutti nama isaa bu'u osoo hin ta'in manuma kee keessaa obboleessi kee kaatee hojii dhalattee yoo jiru akkasitti shoora argaa jiraate yookaan obboleettii ta'e jiruun harkaa akkas wanni waan nama dhagahamuu fi waan kana waan irra gaddeebinu ta'a waan dhiifamu miti amma eegaa hagana kaasanii itti fufnaa inshaallah bareedaadha yaadni nu. Mee namoonni isin nuti eegaa turre Khadiir yoo kaas jala dhuftu taate yookaan Hamza. baay'ee. Yoo Khadiir faan dhufin jiraate bakka itti moobnaree sagantaa ta'e. Itti oofna bari yaan yoo jiraatanii osoo isaan as jiraniin oofnu jechuuf malee yoo isaan jiraachuu baatan allaqe goolamnee faana obboleeyyan keenya warri isaan dhaqanii jiru bira gaa akkuma dura viidiyoon duraanitu nu bira geetti isaan biraas ni gaa waan guddaa jechuu barbaade. Okay. Carraa kanneen mee nama dubbatu fadhe. Baay'ee namni dubbachuu barbaadanii akkasitti mee ni jira namni. Ayyeen hin dubbadhaa. Oyi sagantaa biraa qabdanii Hamza. Laa. Ustaaza keenyaan hangatii Ustaaz Ahmed akkasuma Ustaaz Muhammad Bayyaan Hamzaa keenyaatillee kennaa booniyyee ibsa abbaa jaalalaa hundi keessanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu warroonni as tila jirtanusi. Anillee asirratti yaada tokkoon qaba. Akka hiriyaa booniyyee ta'etti akkan dhimma jiraallee keessa galee beekutti namoonni hedduun illee kara keessaatiin gaafa siinnan gala na gargaaraa jettu maa hin dhowwiinii maaliif akkasin jettu gootee namoonni naan jettanis hedduu jiranii sanaafis jirri kun warraaf abbaa manaa fi eeyyeen rakkoodhuma ganzabaatu jira walirraa jira fageessee jira otoonni har'a mana isaa baafatee waan hundaa sirreeffate mucaan kun itti galuuf homti sii daangessullee hin jiru inni illee akkuma nutis barataa isaa taane achi keessa turretti mana isaa karaatti hafee jira manni isaa hin xumuramne isiinis immoo ofii maatii gargaaraa turte ta'a otooni kaan godhamiin durasi nama ana caalaa isii beeku hin jiru hagam qabdiif hagamiin qabdu mucaan kun nama towwayti tikkeetti muratte galuu dandeessu miti wallaahi nama birrii ofirkaa qabdu miti maatii keenyas walumaan gargaarra ammas immoo waan hojjetaa turte ni qabdi kanas nu hundinuu ni beennaa birrii tokko hin qabdu jechuudha otoo har'a kaatee galuuf jette bakka kanatti inni silaayyuu waan jaallatuu fi isiinis immoo abbaa manaa isiiti erga yaani dhimmi kun argame abbaa manaa kiyyaatti galuun barbaada seenaan aan jette aniin kun hiriyaa isheeti abbaa manaa isheetti akkasiin galtuuf anis immoo nin fedha malee yookaan dammoo akkasiin hin galle hin barbaadu jechuudha akkamittan abbaa manaa keetiitti hin galeenii jedhee si dhowwuu danda'a namoota maaliif dhowwuu diddinaan jedhaniif ammallee namoonni gargaaruu barbaadan rabbiif jecha namni kun nama diinii rabbii barsiisaa jiru barataa 200 ol kitaaba quraana uruufa hadiisa waan hunda barsiisuutti jira
namoonni gargaaruu barbaadan namni dirqiin dhufee kiisii keessan keessaa fuudhu hin jiru. Rabbiif jecha gargaaraati jira kana waliin ga'aati miidiyaarraallee manatti galchaan jedha akka nama tokkootti. Anis akka nama tokkootti hiriyaasiillee ta'uu bira dhaabbadhee gargaaruu nan danda'a. Ammas immoo namni hin barbaannes hoo jiraatan dirqamaan namni fidee gargaaraa jedhuun hin jiru. Namni immoo gargaaruu barbaadu namni 5 namni 10 yoo jara kana gargaaruu barbaade ni ga'a jedhee yaada akka mataa kootiitti jechuudha. Kanaafuu kana ammas immoo isiin wanta yookaan dubbachuu qabdu waan uummanni miidiyaa kun isiitti dallanes ta'ee irraas dubbataa tures ta'ee akkaataan isiin itti dubbattee fi akkaataan namni itti fahame waan garagara ta'eef isa kana waan dubbattu isiitu beekaa. Asumaanuyyuu an akkan hiriyaa ishee ta'eettillee namoonni isiitti mufattan musliimas ilaallatee ummata Oromoo guutuullee ilaallatee bakka kiyyaanillee dhiifaman isin gaafadha. Obboleettii keenyaa fi ustaaza keenya Maamad Bayaanee gargaarree akka jarri wal bira gahanaa goonu fedhii rabbiitiin nutillee rabbii gaditti jara gargaarree bira hadhaabbannu jedha. Kana akkasii obboleewwan keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muradheen jira maayikii gara nama biraa dabarsee jira itti fufaa. Galatoomii seenaa ulfaadhu abshir qaalii teenya laal jara keenya namni bara mana jaaru jaartii galfatuu dhiisii qabu ni hiika sini gale rakkoo bara mana namni jaaru namni ni hoqqatallee gabbatallee ni hoqqatallee sini gale rakkoo mana nama jaaru gizee mana nama jaaru tuni nama mana jaaree beekuttu beekaa isin hin beektan warri kaan hin gargaaru waarreettan kun namni kun darasaa laafisiif jedhaan qabu nama diinii sheekotii meeqa tanu biyya teenyatti finnee mana itti kanninee waan dalaguunis pilaana itti baafnee meeqa qubsiisaa jira sii galee silaa sadarkaa santu isaan mala ture akka inni kitaaba qaraasisuu jiruun. Haa ta'u garuu maal waan ta'eef waan jedhutan achuma kaanneeti warri odoo darasaan qoftinuu gargaarte manaa miti faabirikaatti dhaabdira dhaggeeffadhaan. Darasaan qoftinuu jechuudha. Darasaan garee keessa jirtu qofti garee adda addaa keessa jirtu qofti osoo gargaarte mana Maamad Bayaanii miti waa itti jaarte jechuudha. Namni bara mana jaaruu jaartini tata amma dubbii adii argannee jira laa dubbii irraa ijoo argannee jira. Amma nuti kaayyoon teenya guddoon adda manni itti banamee fi sagantaan dhuftee fi booniyyaan waan balleessitetti hin gaabbine yaada ummataa kun akkanatti fudhate. Ummanni guutuun booniyyaan waan hin godhe bagan godhee noormaal jetteedha. Bas akkamitti jettee maaliif jetteedha. Gaafi nuti irra sagantaan teenya tana qofa beekaa. Kanammoo adeemsuma keessa finne sagantaan har'aa maaliif booniyyaan akkas jettee akkamitti namni waan dalagetti sheenoo oolee balleessee nuun jechuu dhiisee akkas ja'a gaafii tana gaafii hawaasa bal'aati jechuudha. Intalti musliimaa takka intalti sammuu keessaa quraana 30 qabdu takka nurallee jabdu booniyyaan amma engaddaa asitti harkaana islaamaa harkaana isaanaa harkaana imaanaa waliin hoggaa haadhafaatti waliin teessee nu gaafattu waan meeqa akka isin laaltanii gartan jechuudha. Cimina ishiitiif jabina ishii sii galee sheexaanii namni dogoggorsiisaa innuu amantii keessa dhalate kanarra nurra qabdii jechuu beekaa akkasii fudhaa. Akkasitti takka arganne jettanii nama haadha abbaa ofii gane nama haadha abbaa ofii dhiisee an musliima an bani muhammadi isinii ta'e yaa ummata kiyya isin na fudhaa amantiin tiyyata jalqabaa itti na cuuban sanii miti taanuma musliimaa tana ta dhugaa tanin gaafa itti dhaladhee san irratti kana karaan kun jee isinitti dhufe akkasitti qurxaan kun never ever an hin fudhan qurxaa kana hin fudhu akkataa qurxaa isin yaa'aa jirtan kun isin Maamad Bayaanii miti anaama maraataa kanallee kara biraa geessaa jirtanii jechuudha. Abbaan fedhanii balleessan nuti jaartii namaatu tajaajila jala jaarsa dhiiftee jaarsa nama biraa jala wal fudhatanii badan meeqa beenu waa hedduu beenasi sinii galee jaalalachuus ni beenasi maal jaalala keessa akka jira. Kanaafuu tasgabbaawati warri gargaaruu barbaadan naaf hamzaa wal marannaa eessatti akka ta'u maal akka ta'u qabu itti sagantaas baafanna sun sagantaan achiin dhumatee jira. Amma sagantaan inni jirtu booniyyee maaliif jechisan jette akkamit jette ummataa maal ibsuu barbaaddi kana qofa. Kanarratti hamzaa waan jettoo qabaatte akkasuma namni dubbatii yoo jiraate.